Hayyiin kabajamuudhaatiif daawwattoota karaa deemaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha akkuma beekamu walirraatii addaan bannee akka turre anis nan beeka. Haa ta'uyyuu malee har'as yeroo dheeraadhaatiif hin dhufne laayivii irraatii beekaadhuma liivii kanarraatis beekaan fagaadhe. Amma garuu yaada xiqqaa osoo hin taane uummanni parsantii bal'aadhaatiin namoonni ani beekuuf hin beekne gaaffii isaan yeroo baay'ee na gaggaafataniifan deebii xiqqaa takka fidee dhufe. Gaaffii isaan na gaafatan sana utuu hin kaasin fuula dura nuti wantoota dachee kanarratti argaman irraati adda taanee akka uumamnu kan godhe waaqni gaafuma nu uume sammuu yaadu nuu laachuu isaati. Dabalatamoo nuti bifti keenya garaagaraa akkuma ta'e yaada garaagaraatiif aayidooloojii garaagaraa qabna. Ta'us garuu namoota fira koo ta'anii wajjiniidhaatiin eenyummaa oromummaa jedhamu takka waliitiin qabu. Isa kanarratti yeroo baay'ee keessumaati gara dhiyoo kanaadha waanuma ani beeku namoonni ani hin beekneef ani beeku gaaffii wal fakkaataa yeroo garaagaraatti na gaafatan. Gaaffii sanaaf deebii laachuun koo dirqama jedhee ofii kootti waan ani himeef narra tutture. Kanaan dura amman beekun jedhaa. Isa kana garuu hamma naa galeen jedha. Innis maa inni kan jettan yoo jiraate namoonni danuun amantiidhaatii fi oromummaa kana waa'ee siyaasaa beekanii wajjiniidhaatiin gaaffii namoota natti dhiyaataniif narraa fagaatanii danuu ta'e natti dhufe. Daanii ati maalii jedhan ani Oromoo isa jalqaba. Itti aansanii immoo waa'ee amantii na gaafatan. Na haa dhibaniyyuu maleessaati. Hundumti keessan kan isin jettan amantiin yookaan amantiin kan dhuunfaati jettu. Utuma kana jettanii garuu waan tokkon jechuudhaatiif jedhu. Ani sirni hordofus uumaan itti amanes oromummaa kiyyan harkatti mormee waan hin beekneef jechuun amantiin eenyummaa namarratti mormu diina namaa akka ta'e namni amantii hin qabnes eenyummaa qulqulluu qaba jedhee hin amanu. Ani ofii kooti amantaa barbaade ta'uu danda'a. Buudiyizimii, hinduizimii, kiristiyaana, musliima, waaqeffataa amantaa barbaade haa hordofu kan mataa isaati. Garuu ilmi namaadhaa lafa kanarra deema. Oromoo duwwaa osoo hin taane ilmi namaadhaa lafa kanarra deemu dhoksaatti illee ta'a malee sodaatee kan ittiin jiraatu ni qabaata. Kanarratti garuu namni ani beeku ittiin jedhe yookaan beekumsa isaanii namummaa lafarratti edukeeshiniidhaatiin haa ta'u muuxannoodhaatiin haa ta'u beeku ani ittiin jedhe gaaffii amantii kanaatiif yeroo baay'ee natti deddeebi'a. Yeroo isaan deebi'an otuma waa'een isaanii na ajaa'ibu
Gaaffii danuu ka'an keessaati laayiv irraa badee utuuman jiru gaaffii danuu ka'an keessaati. Gaaffii kanaatiif deebii quubsaan qabadee ofitti waanan amanuutiif dubbachuun fedhe. Innis amantaa kamiyyuu hordofu Daaniin amantiin oromummaa isaatiin mormu Daanii keessa hin jiru. Oromummaan amantii koo balfumoo of keessatti hin argine nama biraa keessa jiraachuu danda'a tilmaaman qaba. Sababii kanaaf amantiin kan nama dhuunfaa ta'ee utuu jiru oromummaan kan namarraati yookaan eenyummaan kan namarraati hin mulqamne ofirraa mulqaniis dhiiga ofii qulqulleessuu kan hin dandeenye ganama waaqni kan nu badhaase hundaa kan caalu ta'ee utuu jiru namni ani gonkuma amantiin qabu dhumoo dachee kanarra hin jiru. Kanaatiif namoonni gaaffii kana gaafattan gabaabaadhumatti amantiin eenyummaa koof oromummaa koo narratti balfu ana bira akka hin jirre. Amantii ani dhuunfaatti qabu moo akka namoota amantaa biraan irraa qaban anaan ala qaban oromootaan amantii isaanii kabajuun kiyya kabajee jira. Kana jechuun amantaa nama kamittuu kan hin buune sababii amantaadhaaf immoo eenyummaa kootti akka bu'aniif eenyuufuu kanan hin iyyamne. Gaafa hundumaa immoo itti waliigalee kanan jiraadhu maalummaa gosa waaqni na badhaase oromummaa jala kamiinuu kan oromummaatti kamiinuu kan hin madaalle. Haa ta'u iyyuu malee amantaa oromoo eenyummaa kiyyan harkatti mormu akkan hin qabaanne namni biraanis eenyummaa sana akka amantaadhaan qabatee dhufee eenyummaa koo yookaan oromummaa kootti akka inni bu'u hin iyyamuuf hin iyyamneefis har'an eegale miti. Namoonni danuun garuu wanta caalsifatan qaban nu kunnan ilaallatu. Garoon bakka lamattan isaan hir'adhee jira. Iddoo lamattiin gargar isaan baafadhee jira. Waaqni gaafa na uume Oromoo godhee dacheema kanarratti akka na uume eenyu wajjin iyyuu kan hin mari'atiin ta'usa dhaqeen karaa deemaa yookaan daanii Oromoo godhee lafa kanarratti uuma jedhee nama tokko wajjinuu kan hin mari'an. Ani immoo gaafan dhaladhe saba akkasii keessatti dhaladha jedhee propoozaala kana hin galchanne Oromoo ta'e dachee kanarratti kanan of arge. Gaafan achi as deebi'u immoo amantaan akkuma jiru itti guddachaa akkuman argaa dhufe. Isan ittiin dhaladhe maree malee waaqni keessatti na uumeen eenyuyyuu akka inni mormuun iyyamuuf. Kana jechuun uffannaas ta'e agabuu buluu daara buustee daara hin bahin hafu warroonni kun eenyummaa namaa isa bakkee kan huqqisan ta'u mala. Eenyummaan keenya inni keessa keenyaadha inni bakkeedhaa dhabaan yoo huqqate inni keessa keenyaadha enerjoota keessa keenyaa baa yookaan immoo dhabiinsa sammuu keenyaatiin wantoonni ta'an jiraachuu mala. Haa ta'uyyuu maleessaatii garaa haadhaa keessaa gaafa baane eenyummaa oromummaa fudhannee akka dhufne duunee biyyoo kanatti gaafa deebinee dabalamnu immoo lafeen keenyas maqaan keenyas eenyummaan keenyas oromummaadhaatiin akka waamamu amantaa kamiinuu jijjiiramuu kan hin dandeenye oromummaa akka qabu. Amantaa kamiinuu jijjiiramuu kan hin dandeenye dhiiga waaqni nu badhaase akka qabu. Lammaffaa gaaffiin ana biratti dadhabaan amantaadhaaf oromummaa waliin madaalu. Isheen kun ana biratti dadhabduudha baay'ee. Amantaaf oromummaa waliin madaalu. Lachuun isaanii anaaf akkan. Amantaan kan dhuunfaa kiyyaa amanee kan wajjiniin jiraadhu.
Oromummaan kan uumaa kiyyaa wajjiniin kanan dhaladhe, wajjiniin kanan jiraadhu, wajjin immoo kanan du'u. Amantaa garuu yookiin abbaarra, yookaan haadharra, yookaan firarra, yookaan namoota naannoorra nuugalee kan dhaalle utuu isan arganne ta'e immoo jiraachuullee jiraachuu dhiisuullee kan dandeenyu akka amantii keenyaa kan ta'e. Oromummaan garuu fudhannes fudhachuu baannes ittiin kan dhalanne, ittiin kan guddannu, ittiin kan jiraannu, ittiin kan duunu akka ta'e anaaf naa gala. Sababan Oromummaa kiyya akarraruuf ani amantaarraa bilisa jechuu miti. Sababa inni baay'ee Oromummaa isaa akarraruudha yookaan Oromummaa isaa kan cimsee qabee jiraatuutii fi amantaan qabu jechuu miti. Kiristiyaanaatii fi Musliima keessaa fakkeenyaa fudhan. Kallattiidhumaan raayyaa abbaa maccaa bira yoo deemne sabboonticha Oromticha isa bishaan taliila fakkaatu aannan akka dammaa afaan isaa keessaa roobu isa gaafa hundumaa yoo ilaalteef jechoota isaa yoo dhaggeeffatte sin quubsine raayyaa abbaa maccaadhaa Musliima keessaati arguu danda'a. Yeedaloonsa akka dammaamoo kan mi'aawu Oromummaa isaaf iddoo olaanaa kan qabu addisuu waa'ee maa deemnee ilaaluu dandeenya. Jaroonni kun bakka garaagaraa amantiidhaati. Garuu eenyummaa wal fakkaataa waaqni isaan badhaase itti amananii moo kan jiraatan Oromummaa isaaniiti. Fakkeenya kana caalaa isiniin fudhadhu. Raayyaa abbaa maccaa ati lammiin ati maali yoo jedhan ani Oromoodha. Oromoo akkamii godhee lafa naqa. Raayyaa abbaa maccaa ati amantiin kee maal? Musliima. Maan akkamittiin gaafatamu godhe amantii isaa moo ibsee lafa naqa. Addisuu waa'ee maa ati maali? Kiristiyaan akkamitti hidhaatin akkanatti hidhaatin sabummaan kee ani Oromoo. Fakkeenyota kana caalaan fiduus ammaarus buddisuus dhangalaasuus hin dandeenye. Namoota jajjaboo lama yoon fakkeenya fudhadhe akkuma fakkeenyaatti. Yaaduu kabbabaa hordofaa ati maal? Ani Oromoo. Amantaan waaqeffata jaroota kana ilaaluu danda'a. Normaalii hin dogoggortee fi hin dogoggorree isintu beeka. Garuu eenyuyyuu keessa galee sheer gochuu kan hin dandeenyeetii fi garratti daayibarti ta'u ittiin jechuu kan hin dandeenye Oromummaan kan keenya ta'ee utuu jiru amantaan garuu kan nama dhuunfaati. Isa kana gaafan siniin jedhu gaaffiin namootarraati gaafan dhaga'u hammi gaaffii isaatii naa galee hamma saamoo tilmaamuun natti ulfaatu. Garuu dhaamsan qaba. Namni kamiyyuu amantaasaa kabajee kan jiraatu eenyummaa isaa kabajachuu hin dadhabu. Namni amantaasaa facaase qabaa eenyummaa isaa Oromummaa isaatii hammam jabaa akka inni ta'e hin beeku. Kun akka ofii kootiitti akka waliigalaatti miti akka ofii kootiitti. Kana gaafan jedhu ani nama eenyummaa yookaan nama Oromummaa isaarratti sabboonummaa Oromummaa isaarratti madaallii barbaadu yoon arge anaaf namni sun zeeroodha. Anaaf. Namni gaafa hundumaadhaa Oromummaa isaa yookaan sabboonummaa Oromummaa keessa jiru wanta ittiin madaalu qabu yoo jiraate anaa wajjin waliin madaalu waan ta'eef firiyyaa koos fira koos miti. Guutummaatti madaallii kan hin qabne ittiin wal qixxeessuu kan hin dandeenye isa jalqabaaf sadhumaati Oromummaan akka kiyyatti. Oromummaa isaa jabeessee qabate jechuun Oromummaa isaa gogsee qabatee jira jechuun amantaan qabachuu miti. Amantaa isaa gogsee qabatee jira jechuun immoo Oromummaa isaa mormeechuu miti yookaan eenyummaa isaa mormeechuu miti akka ofii kootitti. Tarii namni akkasii yoo jiraate irra deebi'ee quraanas ta'e macaafa qulqulluu haa dubbifatu. Irra deebi'ee galagalchee haa ilaatu. Tokko eenyummaa isaa wajjin wal mormee wal jibbee amantaa wajjin jiraata yoo ta'e. Tokko immoo amantaadhaa wajjin wal mormee
Oromummaa isaa kophaa wajjin jiraata yoo ta'e meebii namni kun sirriillee sirrii ta'uu danda'a waan ta'eef kana gidduutti murtoon qabu. Garuu kamiinuu kan hin madaalamne gaafa hundumaadha. Alaaf keessaa waliin kan qabnu ati Oromoo taanaan Oromummaan keenya madaallii kan hin qabne guddaadha. Gaaffii namoota danuuti jedhee kanan isa kana fidee gara liivii kanaatti achi as dhufeef immoo namni eenyummaa isaatti yookaan Oromummaa isaatti baay'ee jabaa ta'e. Namoota waa'ee amantii isaatii gaafa kaasan immoo dadhabanii raawwatanii hin qabu min dhiiseem jedhantu jira. Isa kanaatiif Oromummaa kamiinuu madaalam amantii dhuunfaa mataa keenyaa qaba. Kun gaaffiidhaatiif deebii anas achi deebisuu barbaadedha. Kanaatiin ala Rabbiif galannaa ta'u hamma ammaatti nagaa jirra. Hiriyoonni koo hundumtuu nagaa taa'e isiniin jechaa yeroo dhiyootti yeroo gabaabaa keessatti kitaabni na dhukkubaadhaa Jarmanitti eebbifamuuf deema. Namoonni naannoo Jarman jirtan inboksiidhaanis naquunnama. Magaalaa Barne Jarman irratti kitaabonni 2 bakka tokkotti argamuudhaatiif jiru. Na dhukkubaadhaatiif achumaati immoo namni biyya Oromoo tokko achuma biyya Jarmanitti kitaaba barreessee mana maxxansaa galchee jira. Walfaana bakka tokkotti kitaabni na dhukkubaas kan inni achitti argamu namni biyya Oromoodhaa biyya Jarmanii jiru. Kitaabicha waliin wal duukaa isinii dhiyeessuuf qophii isaa xumuree jira. Namoonni Jarmaniif naannaa Jarman jirtan akkamittiin akka isin argattaniif akkamitti akka isin quunnamtan ani isinitti himuu hin danda'a. Waliin haasa'u. Ameerikaa keessaati naannoo Minisootaa kan jirtan, naannoo DC kan jirtan, as Duubaayin kan jirtan, naannoo Imiraatisiittis kan argamtan kitaabni kiyya isin bira ga'eera. Argachuu kan barbaaddanii naquunnamaa keessumaatii Daawwitiin Koosaa peejiin fuulli feesbuukii isaatis akkasuma jedha. Isas yoo quunnamtan Ameerikaadhaatii argachuu dandeessu. Achumaatii Guutuu Nagaroodhaa fuula sooshaal miidiyaa afaan Oromoon Guutuu Nagaroo jettanii yoo barreessitan isa biras ni jira. As magaalaa Jarman irraati immoo eebbisuudhaaf qophaa'aa jiru waan ta'eedhaatiif bakka eebba sanaatti yoo argamtaniitiin haala ho'aadhaatiin kitaaba sana eebbifachuu dandeessu. Yeroo kam kan jedhuuf deebi'een isin beeksisa ni danda'a. Kitaabni na dhukkubaadhaa biyya kana guutummaa isaa keessa tamsa'e faca'ee jira. Dubbistanii gaafa raawwattan yaada laachuudhaatiif hin dagatina. Kunaa sirratu, kunaa jabaatu, maxxansa lammaffaa irratti kun haa ta'u jechuudhaatiif boodatti hin deebiina. Dabalata Harargee lixaa naannoo Ciroo kan jirtan, Galamsoo Machaaraa, Baddeessaa Hirnaaf Hasabootitti kan argamtan naannoo keessanis kitaabni dhufee seenee galee jira. Isa kanas keessaan naquunnamuu dandeessu. Dabalataatiin as karaa Baalee kan jirtanis kitaabni kiyya guyyaa 3 booddee magaalaa Baaleetti argamu, magaalaa Roobeetti argamuudhaatiif jira. Isa kanas keessaan na arguu dandeessu. Dabalata Naqamteef naannoo isheetti kan argamtan magaalaa Naqamtee kitaabni na dhukkubaadhaa seeneera. Mo'aa istiidiyootti argachuu dandeessu. Ammas namoonni ammayyuu anis barbaadaan jira jettan Gujiidhaati bakka buutanii fudhachuu kan barbaadan keessumaa Bulee Horaati keessaan naquunnama Bulee Horaafis erguu hin danda'a. Egaan yaa saba bal'aa kana yeroo gaarii guyyaa milkaa'inaa isiniif haa ta'u. Hamtuun sin gaaddu isinirraatii haa maqxu. Egaa balaansii anaadhaa dingata deema. Hamma lubbuudhaan jirrutti biyya keenyaatiif falmuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf boodatti hin deebiina. Inni jabaan namni kan inni miidhameef kan inni du'e gaafa sodaate. Biyya Oromiyaa keessatti kan argamtan tarii liivii ilaalaa kan jirtan yoo jiraattaniitiif bilisummaa namatu isinii laatameti. Ofii keessaniin of gonfachiisa. Dubbadheen reebama, dubbadheen hidhama, dubbadheen du'aadhaatiin biyya irraatii buqqaatotaaf baqattoota hin ta'ina. Wanta gochuun sinirra jiraatu godha. Wanta gochuu hin dandeenye immoo hin godhina. Waliin nyaatinaa, waliin nagaan jiraadha. Kanaaf jecha sodaadhaatiif jecha ta'aa du'urra deemaa haasa'aa dubbachaa dhugaa haasa'aa jiraachuutu gaariidha. Bilisummaa abbaat ofiif laata abbaat of dhowwata. Namni kamuu sii loluu danda'a. Garuu bilisummaa si gonfachiisuu hin danda'u.
Namni kamuu sii dhaabachuu danda'a. Garuu bilisummaa si gonfachiisuu hin danda'u. Namni kamuu sii dubbachuu danda'a. Garuu bilisummaa si gonfachiisuu hin danda'u. Dubbatachuu kan danda'uudhaatiif bilisummaa of bilisoomsuu kan danda'u sima mataa keedha. Isa kanaaf immoo ga'ee si barbaada. Qooda si barbaada. Qooda inni si barbaadu sana guutummaa yoo baate bilisummaan kan kee sima harka jira. Horaa bulaa kan isiniin jedhu ana kara deemaadha. Asumaan dabalata yuutuubii kara deemaa yuutuubii sabskiraayib yoo gootan natti tole. Sababni isaa sagantaa bal'aadhaaf guddaan Dookter Gammeedhaa wajjiniidhaatiin torbee dhuftu isinii gadhiifamu. Dookter Gammachuun nama biyya alaatti dooktereetii isaa barate. Biyya keessatti kitaaba ajaa'iba tokko eebbisuuf kan deemu. Sagantaa bal'aa tokkodhaatiif showuusin baay'ee itti gammaddan qabannee dhiyaachaa jira. Dabalataan asumaatiin eebbisaa baay'isaa yuutuubii akka hordoftaniin isiniin jedha. Asumaatiin peejii waadaa bultii caalee jala galtanii yuutuubii inni banee jiru yoo hordoftan wantoota barbaachisoo argachuu dandeessu. Nuti warra biyya keessa taa'e biyya kanaatiif dubbachuu danda'udha ofiin jedhu. Warri biyya alaa teessanii raawwattanii deeggarsa ga'aadhaatiif biyya kanaaf dubbachaa jirtan yeroo kamiyyuu wanta nu deeggaraa jettaniitiin nuti isin waliin jirra. Akkuma isin waliin jirra jettan nus isinii wajjin jira. Keessumaati tun galateeffatin irra darbuu kanan hin dandeenye warra akka Ittafaa Bookaafaa, Yeroon Geesseefaa, Daawwitiin Koosaafaa, Guutuu Nagaroofaa, Aaddileensaafaa, Gurmuu Ateetee Awustiraaliyaa jiraniifaa namoota kanaaf kana fakkaatan obboleettii koo bilisummaafaa intala baaleessan osoon isin hin galateeffatin darbuun barbaadu yeroo kamiyyuu. Sababni isaa jirraan keessan afaan duwwaadhaan jirra jedhanii warra badan osoo hin taane warra gaafa hundumaadhaa biyya kana akkamittiidhaatiin jijjiiruun danda'ama. Biyya kana keessatti waan gaarii hojjechuun akkamitti danda'ama warra naan jettan. Keessumaatii namtichaan maqaa kee dha'uu hin barbaanne. Barumsa kee barachaa kan jirtu maastarsii kee PhD kee xumuraa kan jirtu gaafa hundumaadha. Akkam ta'e wabiin jettee na iyyaafattuudhaatiif maaltu jira laa maaltu ta'a naan jettu. Gaafa hundumaa moo of eeggannoodhaatiin akeekkachiisaan kan na geggeessitu. Yoo jiraatte nu fayyadda jettee kan garaa na nyaattu obboleessa koo namticha biyya Ameerikaa sana keessumaa guutuutti kan dhiyaattu. Anisiif iddoo bal'aa akkan qabuutiif gorsi kee gaafa hundumaa akka na gargaaru. Gorsi kee moo gaafa hundumaa karaa dhugaa akka ta'e amanee fudhatee kan jiruudhaatiif hojiirra oolchuu akka hin danda'u asumaan sittimaa namoonni ani fira kee teettan ani fira keessa. Namoonni ani fira kee miteettan Oromoo taatan ani fira keessa. Inni kun jaalala duwwaadhaatiin miti firoomni keenya Oromoo yoo ta'a. Dirqiidhaanis jira firoomni keenya. Sababni isaa dhiiga gara kamittuu qulqullaa'uu hin dandeenye Oromummaa waliin waan qabnuti. Nuti Oromoonni jaarraa kanaadha. Jenereeshiniin anadaanii wajjiniidhaatiin wal qixxee taa'aniiti. Gurmuun keenya biyya kana jijjiiruu hin dandeenya jennee tattaaffii biyya kanaa keessa jirru gurmuu jaalalaati. Isin jaallachuu afaan duwwaadhaatiin miti. Akkuma isin nu jaallachuu afaan duwwaadhaatiin hin goone nus biyya kana keessatti hojii gaggaadhaatiin ni jiraanna inni yaada. Sababni isaa saba kanaaf hin barbaachisu jedhamee kan yaadamu beekna waan ta'eef. Barnoota yoo ta'e barnoota biyya keessaa taatuyyuu maleessaati nugaa yeroodhaati ittiin jiraachuudhaati. Dabalata uummata yoo ta'e immoo uummanni keenya nuuf ga'aadha. Oromoo qofti nuuf ga'aadha. Isa kanammoo argaa jirra. Warra alaa warra keessaa utuu hin jedhin. Kanaatiif qomoon kun sanyiin kun jenereeshiniin kun jenereeshinii sodaatu miti. Maqaan barbaade haa jiraatu Oromummaa keenyaatiin hin madaalamu. Wanti barbaade haa jiraatu Oromummaa keenyaatiin hin madaalamu. So godaanni nuti dhannatti qabannee ittiin sochoonu kun godaannisa akkasumattiidhaatiin itti baba'e miti. Godaannisa jallisaa yoo irraatii ka'e Oromummaan jalaatii mul'atu. Horaa bulaa kan isiniin jedhu ana kara deemaa keessan yeroo dheeraaf yoo garartu turreeyyuu yeroo akkasii yeroo tokko tokko deebinee walitti nu. Haa ta'uyyuu malee yuutuubiin amma ittiin gara keessanitti deemaa jirru moo sagantaa quubsaadhaatiif showuu baay'ee bareedaa akka inni ta'e 100 keessaa 100 garuu sammuudhaa fi bilchina gaafata. Akka argan dubbachuu kan hin gaafanne bilchina sammuudhaaf umurii gaafata.
Inni kun immoo kan inni irraati argamu hubannaaf ogummaadhaan yoo ta'e qofa. Isin jaallachuu kiyya afaan duwwaadhaatiin miti warri beekan beeku. Daa'imaaf kan hin galle umuriinsaa waan hin geenyeef yookaan umuriin ishee waan hin geenyeef ta'u mala. Inni beeku muusilayyuu beeka. Nama gosa 4 jedha Miiltoon. Nama gosa 4. Wallaalaa wallaalummaa isaa hin beeku. 1. Wallaalaa wallaalummaa isaa beeku. 2. Beekaa beekumsa isaa hin beeku. 3. Beekaa beekumsa isaa beeku. 4. Jaroota kana keessaa baay'ee faayidaa kan qabu beekaa beekumsa isaa beeku. Baay'ee miidhaa kan qabu wallaalaa wallaalummaa isaa hin beeku. Hin fooyyaa hin beeka jedhamee kan yaadamu wallaalaa wallaalummaa isaa beeku. Inni keessumaa balaa cimaadhaatiif rakkina hama utoo of hin fayyadin biyya kanarraati biyyootti dabalamu beekaa beekumsa isaa hin beeku. Nu kana arfan keessaa isa kam akka taane waan beeknuudhaatii fi deebii namoota hundumaaf laachuu hin danda'amu. Garuu deebii gaaffii qabatamaa akkasiidhaaf namoota amantiidhaatiif oromummaa wal bira qabanii raawwatanii dhiphina keessa jiraniif amantiin kan dhuunfaa oromummaan wajjin dhalannee kan guddanne wajjiniin kan duunu biyyeetti kan dabalamu. Amantiin kan dhuunfaa akka ta'e kanumaan hin fixee darbuu danda'a. Kitaabana dhukkubaadhaa wajjin wal argachuu kan barbaadan karaa kamiinuu qotta. Ani Walloon ammayyuutti jira. Yeroo dhiyootti marsaa arfaffaan gara Wallootti qajeeluun ni dhufu. Garuu dukkanni kun haa darbu. Nagaadhaan jiraadhaa. Warra holataa naa dubbisaa jabaadhaa ittiin naa jedha. Bye.